يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم نجا قلتني بلتني ورثتي يا كم جرت فيا كيسن يا لمن نسانا من كيسن درجة في أموال فكاتا نبر بريد الحمد لله سنجتا رانت نندي سني ديفيد في تنجرا إجا ورني فيديو كلي سنة دوت نندي كيسن وقلتو مال فاتا سنجارة سين كوا جمرة كيسن سنجتا mee ramadaan akkamitti isinii qabee jirra isinin ja'a dalagaan akkamii ramadaana wajjin hojiinni baa'ataanii beekaa akkamii isinin jaamee walla ramadaanni bareeda alhamdulillah nu bira diqqoo garmalee ni oo'a adamaa jechuun maaliif akka ta'e beeku ni oo'a akka bada oo'i bismillah. Egaa mee waan tokko tokko waliin hojjetaa waliin kanaasuuf nu ta'a hordoftoota kiyyaa dhugaa dubbachuuf galatoomaa irra deebiidhaan ulfaadhaa warri viidiyoo kee laayik sheer gootan warri daawwattanii baay'ee kanaaf galatoomaa isiniin jecha kallattii maan ammaan tana waan tokko tokko waliin hojjannaa akkasumas waan nagaafatan akkasumas warroonni meeshaa tokko tokko nagaafataa jirtan haga tokko isinitti haasaya jechuudha. Isin immoo viidiyoo laayik sheer gochuu ammallee hin dagatinaan isin jaa obboleeyyan kiyya. Egaa itti aansuun immootu viidiyoo maan eegalli jechaa jirtanii kunoo ammaan tana eegalee jira akkuma argaa jirtan kana wanta isin qopheeffadhee sahaanii itti miiciquu harcee asirratti immoo ashabootu jira masqamaca tanarra itti aansuun zayitii bishaanii jechuudha. Ashaboo kana saanii tanatti qicadhaa ganaa ga'uut akka itti aansuun zayitii xiqqoo dhiqishoomsii jechuudha akka walitti nu jala hin qabannee fi yookaan akka haala salphaa ta'een addaan nu bahu. Itti aansuun immoo bishaan itti goona maal godhuudha deema wanta miiciquudha deemu qixxaa asaambusaati jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kun akkuma argaa jirtan kana egaa salphaadha. Ani yaaduma eega hojjedhe viidiyoo isinii waraaba jedheetuma namni hunduu akkuma itti fakkaatee hojjeta. Kanaafuu dhugaa dubbachuuf asaambusaa mareekkaa osoo jedhu sa'aatiin arganne guyyaarraa godhutti jira jechuudha. Bakka jechuun osoo gisee takka mareekkaa natti tola ture xiqqoo biizii ta'ee ta'urraa kan ka'e akkas goonatti hin tolle jecha ammaan tana kun ashaboo fi bishaan zayitii xiqqoo goone sanitti harcee ganaa ga'uutti akka naqadhee jira. Saniin booddee ni miiciqna jechuudha. Dirreessaa jiddu galeessa goonee miiciqne daqiiqaa 5 takkaaf yookaan 10 takkaaf akkasumatti kennaa haga kamiiciqame sun haga takka gol fudhatu jechuudha. Akka bukaa'uuf osoo hin taane gol fudhatuu fi ammaan tana mee ispiidiitti dabaleetiin akka viidiyooleen isinitti hin dheeranne ariifachiisa jechuudha. Akkuma tan abdiin qaba. Maaliif waan tokko hojjetanii daqiiqaa 10 daqiiqaa 8 keessatti waan xumuranii miti garuu akka viidiyoo namni fachiisne jechaaf akkanatti ispiidiitti dabala yeroo baay'ee viidiyoo namni hojjetu yoo noormaali waraabanii gadhiisan viidiyoo sa'a tokko sa'a lama fa'aa ta'uu danda'a. Kun akka namni ciqee wal qixxeessee itti qadadee daqiiqaa 5 takkaaf akkanumatti kaaya. Sahaaniin tun maashaallah dhagaruu daftee namaan qadadamtu malee hedduutu akka namatti ulti. Akkana isiniin jaa hordoftoota kiyyaa warroonni hanga ammaa chaanaala kanaaf haarawwataa ta'ee yoo jiraattan sabskiraayib gochuudhaan maatii ta'uu dandeettanii warroonni jalqaba waraana hordofaa turtan hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa isiniin jecha kallattiimaan kunoo ammaan tana deebinee dhufnee jirra. Dirri isaa akka wal fudhatuuf malee lixxiin akka wal fudhatuuf malee katti gadhaadee kaa'ee akka bukaawee fi miti isiniin jee jira. Ammaan tana irratti diriirfadhu kana harcee itti godha akka inni hin qabanneef kunoo diqqeessee akkanatti qixxaa saambusaa maxxabasha irratti godhuun hin danda'anii lixii baxabbaxuudhaan illee godhuun ni danda'ama. Ana kanatu naa salphata. Yeroo baay'ee garuu viidiyoo akkanatti tokko haga dhumaa waraabuun namatti hin tolu. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo kan hanga dhumaatti jechuudha jalqabarraa haga dhumaa isinitti agarsiisa jedhee waraabee jidduudhaan garuu akka tasaa ta'ee bilbilli irraa na baase jechuudha. Jechuun ani waraabaa jira jedhee haga dhumaa kaa'ee bilbilli irratti bilbilamee adaa yeroo san dhaabatee jira jechuudha. Bakka ho'iitti ni dhaabata. Ammaan tana hundisaatu akkanatti harcee irra firfissaa akka inni walitti hin qabanne haala kanaan diriirfadha. Kunoo maashaallah saniin booda walirra godha. Hundisaatu akkana diriirsee ka'ee bakka takkatti diriirsaa jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa baay'inaan saambusaa gisee godhu eelee faaraa yookaan eelee biddeenaati irratti onni godha jechuudha. Qixxaa isaa kana maxxabashaawwan baay'ee xiqqoo taateef akkana isin jecha dhiifamu wajjin bilbila takka kunoo haala kanaan hundisaatu diriirsee jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kunoo ni argitan jedheetii yaada akkuma isinitti mul'atu kanatti maashaallah tabaarakallah. Ammaan tana hundisaatu eega kana godheen booda bakka takkatti raraa jechuudha. Garuu maxxabasha irratti illee godhuun ni danda'ama. Ani eelee biddeenaati irratti xiqqoo misii lokkusee xiqqoo isiin haa kennite irratti godhaa jechuudha. Obboleeyyan kee kun haala kanaan zayitii jalatti dibee harkumaan
eegasiin booda harcee irra firfessee kaanillee irra darrabaa hunda haaluma kanaan goona salphaadha. Kan namni hundi akkuma ofiitti toletti godhata. Ana haala kanaan godha. Jidduu isaa harcee zayitii dibaa akkanatti eegasii bakka takkatti hunda isaatu rigaa jechuudha. Kunoo isinitti mul'ataami. Haala kanaan goonetiin qixxaa saambusaa kenna goona. Guyyaa takkatti yaadee guutuu isaa maradhee kaa'u malee guyyaa irraa akkana godhuun hedduutu akka sa'aatiin irraa guubutti jira. Akkana isiniin jedhaa kunoo haala ajaa'ibaatiin nama yaa'a akkanatti dhumarratti kunoo feestaaliin marii ture misirallee bilcheessee agata akkasinitti agarsiise kunoo haala kanaan feestaaliin xiqqootti na jalaa fuure haala kanaan muree saambusaa kenna marannaa jechuudha. Egaa gaaf tokko viidiyoo jalqabarraa haga dhumaa isinii waraabaa ammaan tana jidduudhaan akkuma dura isiniin jaa isaanii bilbilli an waraabaa jira jedheetiin yaada irraa na baase kunoo ka caafirraa mummuruu kanas ni xabbasaa jechuudha obboleeyyan kiyya. Haala kana feestaaliin xiqqootti na jalaa fuure kunoo isa kana gizee addaan babaasu silkiin hin dhaabbatti namni natti bilbilee ture saayilentii irra jirti ani nagarree viidiyoo waraabe jedhee gizee keessu bakka kanarraa ni dhaabbate jechuudha. Gizee isa addaan baasu ni dhaabbate hundumaafuu salphaadha akkaataa itti maran nama hin dhibu gosa hedduun maruu dandeenya. Barbaadan viidiyoo biraatiin isin dhufa. Egaa ammaan tana saambusaa kenna haala kanaan hunduma isaa marree waliin kenna jechuudha. Guutuu isaa isinitti agarsiisuu baadhullee haaluma kanaan hundaayyuu waliin geenne gara waan biraatti dabarraa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa laayikii gochuu hin dagatina. Viidiyoo akkamii akka isinii hojjedhullee naa barreessaa isiniin jecha asitti immoo kuukisii haala kanaan akka waan akka doonaatti didiqqoo ijoolleen feeti waan ta'eef isallee godhuu fi kurree mangolqolaatiin godhee waan isin ajaa'ibe egas immoo kurree haayilaandiitiin keessaa baase didiqqoo tanniini haala kanaan goonee hundumaayyuu bifa biraallee amma akkanatti rigadheeti albeemaa muumura akka boca ittiin baasanni qaba garuu baay'ee takka jarjaree jira waan ta'eef sa'aatiin deeme amma albeemaan akka naa salphatu dafee mura jechuudha. Akka boca ittiin baasan sa'aatii namarraa gubata akkanumatti qirsii garagara cadhisee tummaan jijjiira. Haala kanaan goonee kuukisii kennallee gara dalaguutti deemnaa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan ammallee sabskiraayib gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Warri jalqabarraa maatii kiyya taatanii hordoftan hundi keessanuu galatoomuu ulfaadhaa. Warri shiita garagaraa meeshaa mana keessaa asbeezaa ramadaanaa ordarii godhataa jirtan hundi keessanuu naaf galatoomuu ulfaadhaa. Warri waan akkasii ammallee barbaadan lakkoofsi kiyya isinii hima jechuudha. Akka dabalataatti duwwaa 9 karaa waasaappiitiin heloo jedha. Galattimaan kunoo kasala irratti godhu shoorba kasala irratti malee ani numaan godhu shoorbaan kasala irratti kan godhu jechuudha akka kiyyatti istoofsinu akkasumas miti akkasumas kuukisillee kasala irratti natti tola. Istoof irratti zayitii nama jala dhuga yoo haayiliin qabaatiin istoofiin haayiliin bakka mara tokkoo miti gizee namni hundi itti fayyadamu haayiliin qannasa jechuudha. Haala kanaan hundaa haala ta'uu qabuun goonee qopheessinee zayitiin keenya yoo danfe tabbasuu qofaan nu hafee jechuudha. Hordoftoota kiyya kanaaf kasalamoo istoofii warri jettan ani filannoo kiyya shoorbaa keessattuu istoof irratti waan yaanni ani godhu istoof irratti kasaluma irratti godha jechuudha. Shoorbaa kuukisillee kasala filadhaan gama kiyyaa. Egaa akkana isiniin jaa kun akkuma argaa jirtan kana amma zayitiin eega danfeen booda keessa naqutti jira akkuma isinitti mul'atu kanatti jechuudha. Yoo zayitiin ibiddi garmalee itti baa'ate illee kuukisiin osoo keessaan hin bilchaatin gubbaa bichaa diimatee keessa lixiita jechuudha. Haga fedhillee bukaa'ee yoo ibiddi xal godhe jechuudha. Ibiddi garmalee yoo baay'ate hin ta'u ibiddi jiddu galeessa irratti hojjetan bareedaadha. Ibidda qorratti yoo geettan immoo zayitii dhugaa kanaafuu jiddu galeessatti wayya jechuudha. Haaluma bareeda ta'e maashaallah tabaarakallaa. Kunoo haala kanaa goonee irraa yaafna kuukisii kenna itti aansuun kaawwanillee haaluma kanaan xabbasne irraa baasna jechuudha. Hordoftoota kiyyaa egaa ammallee jiddummaan isin yaadachiisa laayikii godhaa warri ilaaltanii sabskiraayib illee warri hin goone sabskiraayib godhaa laayikii warri hin goone laayikii godhaa. Namoonni meeshaa ramadaanaa na gaafattan guyyaa 2 3 4 haga guyyaa 5 keessatti isinii erga guyyaa maallaqa ergitan irraa kaastanii kan lakkooftan jechuudha. Itti aansuun saambusaa kennaa la bareeda ta'een biroon argitan jedheeti yaada. Isallee haaluma kanaan xabbasnee irraa asutti jirra. Kana jechuun fakkeenyaaf hadha meeshaa ramadaanaa birrii hadha yoo galchitanii haga guyyaa 3 4 keessatti isinii erga akkaataa biyyoota keessaniitiin garaagarummaa qabaachuu danda'a. Shifeeriin ergina waan ta'eef jechuudha.
warri biraa immoo warri meeshaa na gaafatan meeshaa bunaa warri nangetan rakabooti warri nangetan gara keessaatiin koottaa firaasha garaagaraa minxaafii warri na gaafatan yookaan afata ni jira isa isiniif hin erga rakkoo hin qabu isiniin jaa warri haadhatii gammachiisuu barbaadeettan fa'a inshaallah gara keessaatiin koottaa isiniin jecha kallattiimaan haala kanaanii hundi isaatu xabbasanne biddi gargaaratti irraa baasuuf yeroo takka irraa fuudhe kanallee cadhisee ijoollee waan garaagaraa waan itti toluuf godheera haaluma kanaan goonee raawwannee jira jechuudha. Hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaata akkuma ittiin bohaartanii fi viidiyoo biraatiin inshaallah yeroo dhiyootti walitti deebina. Gasitti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa keessanaa jiraadha. Hundi keessanuu ulfaadhaa galatooma warri na jaalattan warri na kabajjan warri guddina kiyya hawwitan hundi keessanuu naaf jiraadha galatooma rabbi yaada muraada keessan isinii haa guutu maamiloota kiyya isiniin jaa. Egaa shoorbaan keenya maashaallah shoorbaa kana jaa hojjedhe maashaallah akkamitti akka namatti tolu wallaahi laazim hedduu takka jaaladhe jechuudha. Kun argitanii maashaallah diqqoomaan godhe ganaa tokko qofa godhe distileen diqqoota irratti kaa'e midhaan lafatti hafa waan ta'eef jechuudha. Inna ka ajjaa hojjedhe irraan tana hedduu natti tolee jiran isiniin jaa yaala namoonni barbaadan sa'aatii 10 irra kaa'e osoo hin zafazzafin hedduu takka dafee bilchaata ka ajjaa kuni kasalallee baay'een fixu sa'aatii 10 irra kaa'e gahee jechuudha. Kun maashaallah macarrasha irra luluuqiin keenya haala kanaan nu qophaa'eera. Haala kanaa qopheessinee bashurree agartee bashurreen keenya jalaan dhabamtu maashaallah tabaarakallaa. Haala kanaan hunda isaatu qopheeffannee jirra shoorballee egaa waan hundumaayyuu bunallee asitti dhidhiyeeffannee jirra. Viidiyoon keenya kanarraa kanumaan raawwatee jira isiniin jaa obboleeyyan kiyya. Egaa viidiyoo biraatiin inshaallah yoo rabbi jedhe walitti deebina. Viidiyoo kanatti aansee viidiyoo akkamii akka barbaadan barreessaa isiniin jaa yoo bizii ta'uu baadhe. Hundi keessanii warri feetanii jaalattanii na hordoftan warri na jaalattan warri na kabajjan warri hawwii bareedanaaf hawwitan ulfaadhaa galatooma. Rabbiin yaada muraada keessan isinii haa guutu rabbi umurii isin haa dheeressu. Warri biyya namaa hojjettanis ka hojjettan keessa barakaa rabbi isinii haa kaa'u isiniin jedha obboleen kiyya. Rabbi nagahaan biyya keessanitti maatii keessanitti isin haa galchu. Isinillee bara dhufuu mana keessanitti maatii keessan wajjin kan teessanii ramadaana soommantan rabbi isin haa taasisu. Namni galuu barbaadan namni dalagachuu barbaadan dalagaa keessan keessa rabbi barakaa isinii haa kaa'u. Ka bultii barbaadan bultii rabbi isinii haa baasu. Ka ilmoo barbaadan ilmoo rabbi isinitti haa kennu isiniin jedha amiin jedhaan tuffatina. Egaa halkan gaarii keessa naa bulaa baay baay.